السنة دي ماشي. أكون قبلكم كم أنا لا قبل والله الحمد لله كم تفعيها. كل نهتي لا أنا لا والله الحمد لله يا وانسنجر. واتنا تنكبيرا. مالني خير شاء الله أجاني لا والله لازم إيه ميت كوي. رجعنا فقط. بنتي وانسنجر. سبقان جلالة تبقان بركة ستمو دكتور ستمو جري فرا ستمو سورة نشيد. يوم أسمع مالني تبقى كونجر كم بيكو كان نشيد نملا فرا ستمو يديتي. دي مدرسين تيجي ترى بس ولين حين وركو من جو ما ركو نم لما تغني ساعة نافن فيدي يوم فيدا تبقى سدر بارا مالني Mucatti ho'itu natti dawwale. Kasaa egasii waanaan jettee beeka. أنا تبقى Sijaa injiraa baay'ee takka mana siyaalataa nama godhu yookaan dammoo akkana fuudhaa waan godhaa. Naamnu naan jettee akkana beeka. يبقى وهنا يكرم تجي هاي بتقول خناته ستنكي يا مهري برا إنما ألتم بيك من جتي ريبرا أنا حاس أمانتي Jechuun na dawwaltee akkas naan jettee bara gootanyoota waliin na dawwalanii mucattiin of miidhuu ittiin naamna waan jedheeni naan jettee beeka. وش سبايدر مان تكي شاركان تيفا يسردين Akkam godha jedheetti barsiisanii si dawwale. هاي يوم وجدتي سقلت مدوتي أخاته ما نقل جدوان Biyya namaa itti arma kuush. كن جريني كي يفانا وانت ديمتي وانا كنا في الدينتي تبقى قدو سريمتي ممكن جالتين No, bu maal jaalladha waan akkasiin jiru maal jedhu. Jasti gootanyoota waliin na dawwalanii akkas naan jiran saniif malee. يوم ممكن كيسابو ديمتي سلا جمعة مسفتي Walaan bee barreeffama ijoollee baay'ee ijoollee dhoobii malee akkana godha akkas godha mucatti ibsi shaatillee ni waa jedhini maali naan jiranii birraan illee beektaa. Ishii bakka akkuma isin waa goone. نعم سجلت أوكي تيم أبي جدي أنا كمان لا أقول دوبا ما لا أقول أن ما لا كان أقول فينا تيم مجرد من أنجلي ما لا أقول Maal godhuun sun ta'an أنتي أما وأنت وان كان تيم تيف ما يعدي أنجلي I don't understand me ما اللي تشوفيتي homaa jechuun fedheeti miti laayik bakka an jiraami mucoon ishii jedheeni siin jechuu homaati. ها Ishii akkasii waaf hin gooneeti ishii naamna jedheeni. أوكي أي مكان سي Maqaan isii Kiraam. جالسة كلام نجي توري من الهل Jaarsee Kiraam yaa. Jaarsee Kiraam nagaa turii. Darg irraa haftee gara wayyaanee seente gara wayyaanee irraa dhuftee gara PPT as dabalamte kanaatu hundi isaaniitu kana jechuudha. Namni isaan kanarra bilisummaa eeggate nama kasaare jechuudha. Oromoon isaan kanarra bilisummaa bakka eeggatus bira dabree jira. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon isaan kanarraas takka bilisummaas eeggatee hin beeku. Kalee isaaf deengatti gaafa OPDO'n gabrummaa jala turtu gaafa OPDO tana dura bilisoomsuu qabna jee Jawaar mudhii hidhatee lafaa ka'u. Oromiyaan duratti kan bilisoomuu qabu warra OPDO kaadiree wayyaanee kana jechuu ture Jawaar.
Sigale garuu akkasitti ittiin deemeeti oppidiyoon san bilisoomtee oppidiyoon san kalees amma fakkeenyaaf doktora biyyoo fudhannee doktora biyya qeequu dandeenya feenu waan feene jechuu hin dandeenya sababiin isaa mootii biyyaati amaari jechuu hin danda'a oromoon jechuu hin dandeessi tigireen jechuu ni dandeessi addatti immoo wanni ganda tokkoo fi ganda kaan iyyisiisuus hin jiru jechuudha sigalee kun akka wanta dubbachaa jirra kanaaf namni isa quba qabuu hin jiru jechuudha doktora biyyis bakka irraa dhufe bakka kanaa dhufe bakka sadii dhufe namni beekulleen hin jiru okay sababuma haaromsaa kanaan wal qabate dhufe eega dhufe gara aangootti solbe amma namoonni tokko tokko akkaataan isaan itti yaadan Jawaar barumsa qabu Jawaar maarreen ta'uu Jawaar akkasin ta'uu Jawaar baqatummaa keessa jira jedhan garuu Jawaar Maammadii dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon namni akka isaan illee argachuuf illee teessu nuuf illee ganaa dhalachuuf hin taa'u jechuudha. Amma nuti akkuma waliigalatti Abiyyiin bulchee Jinniin bulchee Maarreen bulchee kanarraa dhimma hin qabnu kan nuti irraa dhimma qabnu nagaan jiraachuudha. Ammoo warri arraan tana dhugaa dubbachuudhaaf inni qeerroo kan qarree namni arraan tana dhaloota qubee ifiin jecha ijaan achi ilaalee argu osooniif wallagga mormin ucito shawatti osoo duunu wallotti osoo makiinarraa buneerra shanamnu harargetti osoo duunu jimmatti osoo duunu kutaa kamiyyuu keessatti osoo du'aa jirru osoo du'a namaa kana laalee argu mootummaan kun dhugarra jira yookaan abiyyiin kun dhuga qaba abiyyi kanaa waliin akkas ta'uu qaba inni jedhu ana biratti oromummaan isaa shakkeedha sababiin isaa dhiiga harmeelee teenyaa tan du'aa jirtu mee taan dhiisa takkittiin harmeelee darraasa sin geessu takkittii san namni laale biyya kana keessatti aartistii Hacaaluu Hundeessaa jabaa san dhabee kanaaf galatooma Sumayyaa Wayye indagaaruuti. Aye, tidhaadhu. Okay, yaa jamaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuune jennee rasha. Ani akka yaada kootiitti nan qaafadha garuu jechuun jawwee jechuun wallahi nama addaa kalee bahee mul'atee miti nama zeenaa boonsaa qabu. Addas forus ittiin tamanyaana ibsattu jechuun. Nama qeequufsi miti yaani jechuun nama qeequu dun ta'in warra isa qeequ waa'ee garuu kana asirratti argaarru akka tokko fakkaannu akka tokkummaa tokkoon deemnu jedheen yaada akka kiyyatti. Okay, Abdii kumi. Abdii. Daqiiqaa lama qofa na obsi maki hin dubbadha viidiyoo baay'eetiin nama biraatti dabaree kenna. Aye, fiigoo itti fufi. Hayyee hasham harka fuun ilmaan Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii biraan dursee galatoomii akkanatti mana kana dhufee bantee yaada kanarraa mari'achuu keetii fi dhufaatu siin jenna. Kallattii maanii gara yaada kiyyaatti seenaa